Kylian Mbappé fi gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa Faransaay okkorri akka dhaabbatuuf waamicha godhaniin. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'in amma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Okkora Faransaay guyyaa arfeffaa qabateen dursaa garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Faransaay kan ta'e Kylian Mbappé okkorri dhaabbachuu qaba jedhe. Dargaggeessi ganna 17 darbee poolisii ajjeefamu hordofee dheekkamsa uumameeni biyyattiin guyyaa arfeffaa raafama cimaa keessa jirti. Taphataan collee fi dursaa garee biyyoolessaa Faransaay kan ta'e Kylian Mbappé okkora qabeenyaa biyyattii hedduu barbadeesse kana callisee ilaaluurraa okkora akka dhaabbatuuf ga'ee mataasaa ba'uu barbaade. Okkorri akka dhaabbatuu fi waamicha taasiseen okkorri furmaata fiduu hin qabu jechuun fuula Instagramii isaa irratti maxxanse. Taphataan ganna 24 kuni mormiin karaa nagaa fi faayidaa buusuu danda'uun geggeeffamuu akka qabu dhaame. Okkora kanaan wal qabatee Faransaaytti hanga ammaatti namoonni 1300 ol ta'an jala to'annoo jala oolchee jira. Okkora kanaan dhaabsisuu fi poolisiin 45 ol bobbaasteetti. Magaalaa guddoo kan taate Paaris qofa osoo hin taane magaalota akka Lille, Marseille fa'aa keessatti qabeenya barbadaa'ee manneen daldalaa hedduus saamamaniiru. Kaleessa pirezidaantiin Macron ibsa kenneeni konkolaataan 2000 ol ta'aniif gamoowwan 500 ta'an manca'uu imuuni maatiin ijoollee isaanii manatti akka ittisan waamicha godhanii turani. Jifataan kilebii Paris Saint-Germain kan ta'e Kylian Mbappé garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Faransaay bakka bu'uun yaada kenneen akkuma lammiilee Faransaay kaanii du'a dargaggoo Naa'eliin hundi keenya naasuu guddaa nu qabateera. Dabaluunis baay'een keenya maatii hawaasa dafqee bulaarraa kan dhufne waan taaneef miirri gadda nutti dhaga'ama jechuun gaarummoo harkuma keenyaan of balleessuu hin qabnu jedhe. Gareen kubbaa miilaa Faransaay Les Bleus bu'uurri okkora kanaa maal akka ta'e kan hubate ta'uu ibsuun yeroo okkora kanaa gara yeroo gaddaa ofii ibsachuutti mari'achuu fi deebisanii ijaaruutti jijjiiruu qabna jechuun garee biyyoolessaa bakka bu'uun dubbateera. Egaan nutis gama keenyaan kan qindeeffanne kanumadha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qopheessee qindeessee kan sifaana ture an Eebbisaa Taakkalaati.